والله يا حبيبي ايش ولا انت جميل لولي قدان موتومبا فيدرالاتي TPLF في جدو تخافا مفجرو كركرا دمار رغا هجراتشو دابني نغينيا أوروبا إبسيت جرا TPLF yeroo walii galtee Pretoria san meeshaa waraanaa hojiin ala ta'an mootummaaf galii godhus amma taankiiwwanii fi ittisa diiroonii gurguddaa gadi baaftee mul'isaa jiraachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee himan. Ministeerri muummee Dr. Abiy oolmaa isaa guyyaa har'aa magaalaa Bahar Dar tureen humni diinaa buufata xayyaaraa Bahar Dar irratti miidhaa dhaqqabsiisuu akka danda'u hime. Waraanni Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan gidduutti Febraarii 28, 2026 ka'ee ammas deebi'ee hammaataa jiraachuun rakkoo naannichaa fi addunyaafis ooluu daran hammeessaa jira. Yuukireen daangaa Raashiyaa seenuun warshaalee boba'aa qulqulleessan haleeluun ibsame. daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo lammii miidiyaatti amma balalladuu isinitti himu. lolli TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti amma jalqabe kun lola guddaa ta'uu dhaabbileen addunyaa hedduun ragaa bahuu mul'isan. Dhaabni guyyaa TPLF fi mootummaan federaalaa waraana guddaa keessa seenuuf qarqara dhumaarra jiraachuu dhaabbanni nageenya Awurooppaa kan guyyaa lama dura Dr. Abiy fi TPLFitti waraqaa erguun lolli kun dafee akka dhaabbatu gaafate. Amma immoo lolli guddaan qaamota lamaan jidduutti kaafamuuf qarqara dhumaarra gahee jira jechuudhaan ibsa baase. Yeroo amma tana gamoonni lachuu qophii waraanaa taasisuun humna sochoosaa akka jiran dhaabbanni nageenya Awurooppaatii fi namoonni ijaan argan ibsanii jiraachuu gabaasaaleen adda mirkaneessan. Akka gabaasaalee kanneenitti gamni lachuu qophii waraanaa olaanaa taasisaa kan jiran hoggaa ta'u kanaanis yeroo ammaan tana gama lixa Tigraayitti Affarii fi Amaaraa keessatti waraanni biraa ka'uu mala jechuun balaa waraanaa kun olaanaa ta'uun sodaatama. TPLF fi baatii eebila keessa bulchiinsi yeroo mootummaa federaalaatiin hundeeffame yeroo diiganitti caamsarraa eegalee mindaan akka hin jirre hojjettoota naannichaatiif beeksisee turuun ni yaadatama. Haa ta'uuti malee mootummaan federaalaa mindaa hojjettoota mootummaa Tigraay baay'ata fayyaa barnootaa fi qonnaa naannichaa osoo addaan hin citin bulchiinsi TPLF fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu hoogganaa jiraachuu fi kun ammoo uummata dursa kan waan ta'eef waan gaariidha jechuudhaan xiinxalli gaazexaa Horn of Review ibseet jira. Haa ta'uuti malee yeroo ammaan tana dhaabni kun waraanaaf bakka olaanaa kennuudhaan lola guddaa kaasuuf qophiirra jiraachuu ibse. Balaan amma jiru walitti bu'iinsi kun hammaatee naannichi akka duraanitti jeeqame uummanni dhiibbaa hamaa keessa akka galus ibsite jira. Rakkoon tun Tigraay qofa irratti osoo hin taane gara naannawa ba'a Afrikaa akkasumallee gaafa Afrikaa irratti dhiibbaa ji'opolitikaa bal'aa qabaachuu akka danda'utu ibsame. TPLF yeroo walii galtee Pretoria san meeshaa waraanaa hojiin ala ta'an mootummaaf galii godhus amma taankiiwwanii fi ittisa diiroonii gurguddaa gadi baaftee mul'isaa jiraachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee himan. TPLF yeroo walii galtee sana meeshaa waraanaa hojiin ala ta'anii kan caccaban qofa mootummaaf galii godhe amma taankiiwwanii fi ittisa diiroonii haaraa gadi baasee mul'isaa jiraachuu ambaasaadar Baacaa Dabalee dubbate. Yeroo sanas akka isaan meeshaalee waraanaa galii osoo hin godhin dhoksanii hambisan mootummaan ni beeka garuu dirqisiisuu hin barbaanne dirqisiisee irraa fuudhuu ni danda'a ture kan jedhan Jeneraal Baacaan wanti sanaa olii akka hin dhalanneef irra darbame jechuudhaan dubbatan. Wanti sanaa olii akka hin dhalanneef irra darbame jechuudhaan dubbatan. Jeneraal Ambaasaadar Baacaa Dabalee ergaa kana kan dubbatan afgaaffii BBC Afaan Amaaraa waliin tibbana taasisanii fi Jeneraal Baacaan waa'ee hidhattoota waboo fi faannoo dubbatee turuun ni yaadatama. Waa'ee waboo fi faannoo ilaalchisee Jeneraal Baacaa Dabalee akkas jechuudhaan dubbate. እኔ ግልጽ የሆነ ነገር ልንገርህ 4 ኪሎ ሰው የለም ቢባል አንዳቸው waan ifatee tokko isinitti hima. Faannoo ta'ee waboon masaraan mootummaa kiiloon 4 duwwaadha homtuu keessa hin jiru kottaa seenaa osoo jetteeni hin dhufan dandeettii ittiin dhufanis hin qaban jechuudhaan dubbachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Gareewwan kun karaa ittiin dhufan akkasumas kaayyoo ifa ta'e ittiin socho'an qabaachuu qabus kan jedhan Jeneraal Ambaasaadar Baacaa Dabalee gareen tun garee kaayyoo ifa ta'e hin qabne tahuu dubbatan. Hidhattoonni kunneen gaaffiin diinagdee yookiin rakkoo
rakkoon isaan qaban yoo jiraate mootummaa waliin mari'achuun furmaata barbaaduun akka danda'amu kan ibsan Jeneraal Baacaan gaaffii uummataa deebisuun barbaachisaa ta'uus kaasaniiru. Nageenyi filannoo jalqabaa ta'uu kan ibsan ambaasaaddarri kun yoo nagaan hin dhufne rakkoon isaa qaama tokko qofa irratti kan daangeffamu akka hin taane akeekkachiisaniiru. Kanumaan walqabatee itti aanaan ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Abbabaaw Taaddasaa humnoota Itoophiyaa irratti weerara banuu barbaadan yeroo gabaabaa keessatti harka micciiruun gara nagaatti akka fidan dubbataniiru. Kanaan dura qondaaltonni waraana Itoophiyaa humnoonni gamtaa cimdoo uumuun Itoophiyaa irratti weerara banuu barbaadaniif akeekkachiisa cimaa kennaa turuun ni yaadatama. Kanumaan walqabatee ajajaan olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshal Birhaanuu Juulaa waa'ee humnoota diinaa gamtaa cimdoo uumanii akkas jechuudhaan dubbatan. ጽምዶ ዛሬ የተፈጠረ እንዳይመስላችሁ gamtaa diinota Itoophiyaa gamtaa amma ijaarame osoo hin taane gamtaa durii qabee jirudha. Gamtaan kun diinota seenaa Itoophiyaa ijaaramanii Itoophiyaa galaana diimaa keessaa baasanii isaan ergamtoota Masriiti. Masrii waliinis gaa'ila siyaasaa kan dhaabbatan bubbulanii jiraachuudhaan hima. Humnoonni gamtaa waloo ijaaruun Itoophiyaa weeraruuf deeman kunneen garee TPLF faannoo Eertiraa fi Suudaan ta'uun kan ijaaraman yoo ta'u gamtaan kun Masriirraa ergama kan fudhatu ta'uunis ibsamaa jira. የመጨረሻው መራር እውነት ባለፉት Ministeerri muummee Dr. Abiy oolmaa isaa guyyaa har'aa magaalaa Bahar Dar tureen humni diinaa buufata xayyaaraa Bahar Dar irratti miidhaa dhaqqabsiisuu akka danda'u hime. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa hagaya 2026 barii ganama qondaaltota mootummaa federaalaa wajjin gara magaalaa Bahar Dar imaluudhaan Bahar Daritti dubbii dubbateen yeroo wal dhabdeen uumamutti humni diinaa buufata xayyaaraa magaalaa Bahar Dar irratti miidhaa dhaqqabsiisuu akka danda'u dubbatan. Ministeerri muummee dubbii tana kan dubbate wayita TPLF gama kaabaatiin weerara bantee jirtutti yoo ta'u humnoonni diinaa buufata xiyyaaraa Bahar Dar miidhuu danda'an. Ministeerri muummee daawwannaa isaa guyyaa har'aa tanaan buufata xiyyaaraa Dejazmaach Balaay Zallaqee eebbisuun humni diinaa buufata xiyyaaraa kana miidhuu isaa hubachiisaniiru. Teerminaalli buufata xiyyaaraa Dejazmaach Balaay Zallaqee jalqabarraa kaasee kan karoorfame osoo hin taane piroojeektoota ta'uu malee sababa diinni tooftaa dulloomaa qabatee deemuun rukutameen ijoollee keenya gaddisiisurra jennee buufata bareedaa fi badhaadhina qabutti jijjiiruu dandeenya jechuudhaan dubbate. Ergaa fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii irratti maxxanseenis Dr. Abiy kun buufata xiyyaaraa kanaaf karra balallii ijoo Itoophiyaa keessaa tokko ta'eef milkaa'ina guddaadha jechuun barreessaniiru. Barreeffamuma kanarratti Dr. Abiy piroojeektiin kun teerminaala ammayyaa caalaa hiika guddaa akka qabu dubbataniiru. Qormaata yeroo dhiyoo asitti Bahar Dar mudate booda xumuramuu fi tajaajilli teerminaala kanaa eegaluun isaa cimina dandamachuu fi investimentii itti fufiinsa qabuuf ragaadha. Iraan karaa galaana boba'aa addunyaatiif murteessaa ta'e Strait of Hormuz keessa dooniilee daldalaa akka hin darbine ugguruuf tarkaanfii fudhachuun gabaa boba'aa addunyaa irratti rakkoo guddaa uumeera. Ameerikaan ammoo maqaa sochii dooniilee ulicha keessa darbanii eegsisuutiin humna galaana ishee bobbaasuudhaan sochii fi dhiibbaa cimaa taasisaa jiraachuun haalota daraan hammeesseera. Gama biraatiin Oomaan keessatti mariin alkallattii isaa lamaan gidduutti adeemaa jira. Kaayyoon marii kanaa dooniileen yeroo murtaa'eef nagaan akka ulaa Hormuz keessa darbu irratti waliigaltee yeroo gabaabaa irra gahudha. Seentikoomii fi pireezidaantiin Doonaald Tiraamp Iraan guutummaatti akka harka kennattu dhiibbaa gochaa kan jiran yoo ta'u, Iraan ammoo to'annoo galaana kanaa dabarsitee kennuuf fedha akka hin qabne agarsiisaa jirti. Kana jechuun Iraan ulaa Hormuz irratti gahee ishee gadi dhiisuu yoo hin barbaannee fi Ameerikaa fi michoonni ishees yoo kana hin fudhatiin yoo waliigalteen waaraa hin argamne walitti bu'iinsi kun ji'oota hedduuf itti fufuu danda'a. Yeroo kana keessatti Iraan rakkoo isii mudate illee tooftaa biraan miliquuf filannoo biraa ilaallataa jirti. Carraawwan diinagdee biroo tooftaa biraatiin keessattuu Paakistaan wajjin sarara koonteneeraa diriirsuu socho'aa jiraachuun wabiidha. Mariin gaggeeffamaa jiru kun milkaa'ee nagaa waaraa fiduu danda'amoo waraanichi ji'oota dabalataa fi itti fufuu kan jedhu irratti hayyoonni yaada adda addaa qabu kan jedhu Aljaziiraan Iraan to'annoo galaana kanaa marii irratti akka meeshaa dhiibbaa uumuuf isii gargaarutti itti fayyadamu
fayyadamte. US fi biyyoonni galoo galaanaa garuu to'annoon kun harka Iraan akka turu hin barbaadanu jedha. Kana malees sochiin gareewwan akka Huutii Yaman mormii kana waan walxaxaa godhuuf mariin Oomaan kun yoo milkaa'uu baate lolli bal'aan ammas ka'uu danda'a yaaddoo jedhu uumeera. Yuukireen daangaa Raashiyaa seenuun warshaalee boba'aa qulqulleessan haleeluun ibsame. Raashiyaa fi Yuukireen dabareedhaan haleellaa walirratti raawwachaa kan jiran yoo ta'u, kaleessa Raashiyaan haleellaa raawwatteen lammiilee Yuukireen 21 yoo galaafattu, har'a immoo Yuukireen daangaa Raashiyaa baay'ee keessa seenuun diirooniidhaan warshaalee boba'aa qulqulleessan 2 haleeluu beeksifte. Haleellaa kanaan dooniiwwan eegumsaa fi dooniiwwan biroo galaana gurraacha Bilaaksii keessatti argamanis miidhamuu isaanii gabaafameera. Pireezidaantiin Yuukireen Zeelenskii warshaalee kanneen haleeluun galii Raashiyaan achirraa argachuun waraanaaf oolchitu hir'isuuf akka ta'e ibsaniiru. Haleellaa kanaan Raashiyaan bulchiinsa Yaaroslaavii keessatti warshaa boba'aa Islaavneeft Yaanos jedhamutti ibiddi qabachuun mancaatii hamaan akka qaqqabe bulchaan naannichaa Miikaayil Evraayiv ibsaniiru. Raashiyaa fi Yuukireen magaalota gurguddoo bu'uuraalee anniisaa fi kuusaawwan meeshaalee irratti haleellaa isaanii cimsanii itti fufan kan jiran yoo ta'u, haalli waraanaa bifa jijjiirrachuu tattaaffiin araaraa waraana dhaabuuf taasifamaa ture bu'aa malee hafeera. Warshaan Yuukireen haleelte Baashneeftii Naavoyil daangaa Yuukireen irraa kiiloomeetira 1,300 kan fagaatu yoo ta'u, Islaavneeft Yaanos ammoo kiiloomeetira 700 fagaata. Yuukireen fageenya dheeraa diiroonii furguqsuun bu'uuraalee misoomaa Raashiyaa yoo haleeltu, dooniiwwan eegumsaa waraana 2 fi dooniiwwan Shaadoo Fleet jedhaman kanneen Raashiyaan seera idil addunyaa cabsuun boba'aa erguuf itti fayyadamtus galaana gurraachaa keessatti haleelamuun isaanii ibsameera. Raashiyaan nagaa filachuu qabdi kan jedhan Zeelenskii haleellaa Yuukireen raawwatte kunis carraa marii dippiloomaasii cimsaa jira jedhaniiru. Bulchaan naannoo Yaaroslaavii Miikaayil Evraayiv gama isaaniitiin halkan tokko diirooniiwwan 93 qilleensa irratti rukutamuun caccabaan isaanii kuusaawwan warshaa keessatti ibiddi qabsiisuu kan ibsan yoo ta'u, gareewwan balaa tasgabbeessan irratti hojjechaa jiraachuu isaanii akka himan BBC'n gabaaseera.